Haroo tarkaanfii biratti gobeelleen haramaajan ani haramaat naannee sokotu daamota kana yaadiksa yaa oneef safar jee yaadu. Naannee baadiyyaan si akka jirti shiftiisi magaalaan haramaayaa addi bilisummaa Oromootis ta'e hundinuu qabaadhatee qabsoo uummata Oromoo kana irratti tolaa moo ani mata anarra eegali ilaa hangana abbaa irraa dabartee anatti dhuftutti qabsoo qatti. Aye komea, wae mega fita kan si gaafadha. Gama sabboonummaatti bifa kana fakkaatti gama jaalalaatti namooga. Wae maqaa University Haramaya jijjiiruu keessatti gaheen ati taphatte gahee olaanaadha. Mee waan kanarraa waan hunji. Wallahi Sadu goseena maal viidiyoo. Magaalaa Haramaya tana. Alamaya jaaniiti irra qaya. Amos goota. Harkaa gumii dagaasituu aadaa goota gara. Eeguma miseena. Goota duubaan goota. Magaalaa Haramaya. Gizee kana wali qaban. Maqaa Haramaya University kan jijjiiruu irratti qooda guddaa qabna dhugaadha. Gumii dagaasituu aadaa fi afaan Oromoo jennee sadarkaa mana barumsaatti hundeessine sabboonummaa dagaagsine. Siifi waayillan kee warra jiranis maqaa. Naafi waayillan koo akka Ayyuubee Abdullee Caalaa Karroo akkasuma warra Wallaggaa irraa illee Zayituunaa akkasuma ijoollee Shaambuu Birraa Jeeyilaan kiyyaa eenyu maqaan isaa Narraayim amma bulchaa maarree teemman gara galeensaa kiyyaan sadiin irraadis maqaan isaa Abadu. Akkasitti nu hanga kana sadarkaa Yuunivarsiitii Haramaatti caasaa ijaarree as ijaarree haayiskuulii Haramaa irraa kaanee gumii gaa'oo Yuunivarsiitii Haramaatti caasaa ol keessa uummanni diriirsinee irra duuluudhaan qabsoo jabaa gaggeessinee nu didanii balaayineen nu didee nu ari'ee deebinee nu didee deebinee sanbooda qabsoo jabduudhaan yeroo meeqa gaalmaan Haramaa achi keessatti jiraatee sadarkaa sanitti eega hiriira waa meeqaan achi keessatti daaraa qonna booda Haramaan tuni gara Haramayaa waan jaamutti Haramaa Yuunivarsiitiitti jijjiirree jechuudha. Qabsoo jabduudhaan sanbooda. Qabsoo san keessatti warreen isin biraa wareegame fa'aa jira jaallan keemee uummata san magaala. Ijoollee jajjabduu dammootarraa gad dhufte dammootarraa baasatti banuudha. Damoota kan dura keessa Rakka Yaasiin fa'a. Rakka Yaasiin fa'a. Habiyyarraa beeyoo akka Araarsoo fa'a. Ijoollee jajjabduu meeqaatamii akka Harar tokko fa'a. Harar fa'a. Eenyummaas mucaa Yaayaa Matee Dilagaa. Yaayaa Yaasiin. Ijoolleen sun quftinuu warra nu waliin qabsaa turte warra nu jalatti jiru jechuudha. Rakka Caalaa Abdallaa fa'a. Caalaa Abdallaa viidiyoo qabatee eega daamootaa fi Caalaa Abdallaa Musa viidiyoo fuudhee viidiyoo daamootatti warama. Margaa tigree makiinaa 18 nu dhufe biyya sani. Makiinaa 18. Akkasii gaasan cufa dabarre alhamdulillahi har'aan tanaa magaalaan Haramaalleen bulchaan ammaan tana jiru kuni bishaan Haramaallee xiqqoo kunuunsaa jira jechaa dhageenye jira. Magaalaa teenyallee ilmoo biyyaatii dhalataachiitii magaalaa teenyallee tottolchaa jira jenneeni harkuba kana deemii ammoo ijoollee teenyarraa dhiira qusiisiin jenna. Magaalaa teenya immoo harka mirgaatiin jabeessi waan ganamoon nu godhe atirraa nuu kafalii. Ayyee mee Haramayaan roga artistootaatiin gizee ilaalte mee. Waan riduwaan na godhe. Roga artist. Ana tokko ana dorgatee darate kannee bara. Isinarraa. Waan doonii seera bira mataa godhu filis. Isin bira kuti. Bira kuti. Mee waa'ee roga tana dabarsa mee amma gara Bareento. Mee Bareento waa'ee nuunjoo qabaa itti gaafatamaa Afooshaa Haramayaati. Mee Bareento maal nuun jette? Man biyya jiru hundatti jireenya bakka akka biyya alaa jiraatanii dhukkuba qabaachuudhaan wal jaaluudhaan akkummaa isaanii cimsuudhaan nama tokko ta'etu namni faca'ee jiru waa hojjechuu dhiisu walitti dhufuun ni jabaata. Kanaaf